Onkoloolessa bara 2015 guyyaa uummata Oromoo fi dhalattoota abbichuuf saalfiyyeedha. Dargaggoota Tolosaa Tufaa nama jaalatamaa fi kabajamaa uummanni Oromoo iddoo guddaa qabuuf keessaa nama tokkodha. Kanaaf ilma Oromoo dhugaa isa saba isaaf qaalii yoo jedhan maqaa ilmaan Oromoon jechoonni isatti hanqata. Dargaggoota Tolosaa Tufaa ilma Oromoo beekamaa fi jaalatamaa abbaa isaa obbo Tufaa lammaa fi haadha isaa aadde Leensaa jedhaman irraa bara 1991 naannoo Oromiyaa godina addaa naannoo Finfinneetti dhalate. Dargaggoota Tolosaan erga guyyaa gaafa dhalate irraa kaasee uummataa fi namoota ollaa isaa jiraatan waliin jaalalaa fi kabajaan guddateedha. Akkuma beekamu dargaggoota Tolosaan erga daa'imummaa isaa xumuree kaasee jechoota ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniif taasisan keessatti nama qooda guddaa fudhachaa turedha. Haa ta'u malee mucaan uummanni Oromoo ijaan argee balaa tasaan dhabe kuni guyyaa umriin isaa barnootaaf gahetti gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ollaa mana isaatti argamu kan maqaan isaa Akaakoo Mana Abbichuu jedhamutti barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa hiriyoota isaa waliin eegalee barachaas kan turedha. Yeroo barnoota isaa barachaa ture kana keessattis nama hiriyoota isaa fi barsiisota isaa biratti amala ilmaan namaa argisiisuu qaban kan argisiisaa turedha. Haa ta'u malee barnoota isaaf illee iddoo guddaa kan qabuu fi jaalatudha. Kanuma irraa ka'uudhaan waan ilmaan abbichuu argisiisuu qabanii fi gochoota isaan illee taasisuu qaban taasisuuf illee qooda isaa bahuuf nama yaalii taasisaa turedha. Kanuma irraa ka'uun erga mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa xumureen booda hiriyoota isaa waliin gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kaarramaarraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamtu iddoo addaa qe'ee Guraaraa Lataa jedhamutti barnoota isaa eegalee yeroo kanatti illee akkuma yeroo ijoollummaa isaa aadaa safuu uummata isaa tiksuun barnoota isaa haala gaariin hordofaa kan turedha. Haa ta'u malee yeroo kana keessa qooda ilmi Oromoo Oromummaa isaaf bahu keessatti gahee fudhachaa kan ture yoo ta'u Oromummaan garuu isaaf waan habjuu taate argamte. Dargaggoota Tolosaa Tufaa akkuma mana barumsaa isaa sadarkaa lammaffaa xumureen barnoota isaa addaan kutuun hojii ilmaan Oromoo warri goota ta'an hojjetan magaalotan naannoo isaatti argaman keessa olii fi gadi deddeebi'uun hojii haattii shubbisaa shaakallii jalqabe. Kana booda erga shaakallii isaa xumureen booda ogeessa shubbisaa ta'uudhaan ijoollee Oromoo sirboota garaagaraa baasan waliin shubbisa isaa itti fufee maqaa kabajaa shubbisaa Tolosaa Tufaa jedhamus argate. Haa ta'u malee yeroo kanatti abdiinis dukkanooftee hawwiinis abjuu taatee hafte. Kanuma irraa ka'uun shubbisaan Tolosaa Tufaa hojiin isaa ilmaan Oromoof siidaa dhaabuu akkuma ta'e barsiisaa shubbisaa baandii roobalee ta'uunis iddoo addaa Akaakoo Mana Abbichuu jedhamtu keessatti hojii barsiisummaa itti fufe. Yeroo kana keessattis hojii Oromummaa waan akka midhaanii isa beelessuuf akka bishaanii waan isa dheebessuuf hiriyoota isaa waliinis walii galuudhaan naannoodhuma kanatti galma amantii waaqeffannaa gaara dhaamotaa galmi waan abbaa kootii achii haqistee qabeenya Oromootii bakka waan gaarii itti argatanidha. Iddoo Oromummaan itti babal'atudha. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Waaqeffachuun heera uumaa ganamaati jechuun hojii galma ijaaruu keessatti qooda guddaa nama fudhachaa turedha. Maarree safuu dhabeettiin du'aa kan yeroo dhuftu dhaammattee hin dhufne gadi baatu hin mul'anne balaa tasaan nurraa fudhatte. Seenaan Tolosaa Tufaa barreessan hin dhumu shirfii bishaaniiti. Dubbatan hin citu galaana Abbaayaati. Egaa maal godhu innis hin galu namni kamiyyuu isa biraa hin hafu. Seenaan isaa gaadha Oromoof jajjabina dhaama.